Addunyaa yeroo yeroon jijjiiramaa jirtu keessatti dhiibbaa gaariis ta'e dhiibbaa hamaa uumuu keessatti ga'een miidiyaa diijitaalaa hagam akka ta'e tilmaamuun nama rakkisu. Koomishiniin qindeessaa hirmaannaa uummataa fi tola ooltummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnees mata duree miidiyaa tola ooltummaa fi ijaarsa biyyaaf jedhu irratti raayyaa miidiyaaf leenjii hubannoo cimsuu kenneera. Raayyaan miidiyaa leenjicha fudhatanis yaada MN Pilaasiif kennaniin goota miidiyaa ta'uuf waan maqaa gaarii biyyaa ijaaranii fi namooma giddu galeeffatan irratti hojjechuun dirqama ta'uu dubbataniiru. Waan gaggaarii achirratti poost godhuudhaan kallattiisanii dura kaka'umsa keessaa barbaachisa. Itti aansummootu namni goota miidiyaa immoo diijitaal miidiyaa kanarrattu goota miidiyaa jedhamuu kan danda'amuuf waan gaariillee hojjetteeti baaraala bahuu dandeessa jechuudha. Kallattiisaniini waan hin taane immoo leenjii asirratti fudhanne kanaan immoo kallattii kamiin fayyadamuu dandeenya irratti keessoo kenna keessa waan jiru irratti kaka'umsa guddaatti dabalee akka gaariitti akka hojjennu nu godha jechuudha. Social media wanta badaa fi wanta nama balleessu wanta uummata balleessu wanta biyya balleessu irratti fayyadamoo doon taane boruu nama warra nu duubaa dhufanis isaaniif akka shaggaa ta'uu fi maalirratti fayyadamuu qabna. Yeroo keenya seeraan qusannee ergaa garaagaraa qopheessuun wanta giraafiksii garaagaraa qopheessuun sanirratti kan nama kakaasuu danda'u kan mootummaa cinaa akka dhaabbachuu danda'uuf uummanni sanirratti hojjechuu akka qabnu kan yaadu jechuudha. Yaadaa fi beekumsaaf gatii kennuun barbaachisaa ta'uu kan himan Dr. Mi'eessaa Eelemaa miidiyaa diijitaalaa fayyadamnee salphaatti wantoota gurguddoo sadii milkeessuu ni dandeenya jedhan. Biyyoonni mataa isaaniitiin haqa mataa isaanii qabu. Akkaataatti ibsamuu barbaadan qabu biyya keessattis biyya alaattis tokko sana. Lammaffaan immoo birmadummaa Itoophiyaa addunyaa diijitaalaa keessatti eeguu irratti dhaloonni kun hojjechuu qabaa kan jedhu yaada kana lamaan. Inni sadaffaan daballee kan fudhannee itti deemaa turre irratti hojjechaa jirru dhaloonni kun miidiyaa harka isaarraa qabu. Tiiktookii isaa, Yuutuubii, Feesbuukii, diijitaal miidiyaa adda addaa harkarraa qabu kana tola ooltummaadhaaf oolchee nama rakkate gargaaruu, hiyyeessa gargaaruu, ijaarsa biyyaatiif gumaachuu danda'uun sara jiraata kan jedhu yaadota kanarratti kan nuti mari'achaa turre. Koomishinar Ittaantuun Koomishinii Qindeessaa Hirmaannaa Uummataa fi Tola Ooltummaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Koomishinar Asraat Nugusee lammiilee deeggarsa barbaadaniif karaa miidiyaa diijitaalaa birrii miliyoona 300 ol walitti qabuuf hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Diijitaal tola ooltummaan kun 64 duwwaadhaaf jedhanii ergaa erguudhaan guyyaatti maallaqa qarshii tokko ji'atti immoo qarshii 30 maallaqa qarshii 30 ta'e namni tokko akka gahee isaa taphatu nama miliyoona tokko biratti yoo qaqqabuu dandeenya miliyoonni kun immoo guyyaatti qarshii tokko ji'atti immoo qarshii 30 yoo baasuu danda'e waggaa tokkotti miliyoona 360 walitti qabuu dandeenya jenneeti karoorfannee kan deemaa jirru. Waggoottan jijjiiramaa darban keessa akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti naannawaa jireenyaaf mijataa ta'e uumuuf hojii hojjetameen biyyattiinis ta'e Finfinneen fakkeenyummaan maqaan isaanii ka'aa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalchaa himanii yaadotaa fi ilaalchota dogoggoraa teekinooloojii harka keenyarra jiruun wallaanuu ni dandeenya jedhan. የተዛቡ ብዙ ጉዳዮች ስላሉ ይህን ስፔስ ይህንን አየር ምናክመው wantooti jallatan baay'eetu jiru yaadotaa fi ilaalcha boorawwan ka qilleensa keessa jiran ka yaaluu dandeenyu teekinooloojii bari nuu kenneeni kun ammoo miidiyaa diijitaalaati akka durii gaaratti ol baanee lallannee wanni nuti ol yaannuuf hin jiru galatti teekinooloojii haa ta'u odeeffannoo harkaa fi boorsaa keenya keessa jira bara odeeffannooti waan ta'eef waan samii kana keessa jiru dhaanuu fi hunni kun murteessa. Raayyaan miidiyaa ogummaa fi naamusaan akkuma raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaaf aantummaa fi amanamummaan hojjechuun murteessaa ta'us obbo Mogos dhaamaniiru. መከላከያ በድሮን በጄት በሄሊኮፕተር akkuma raayyaa ittisaa diroonii jeettii fi helikopteraan daangaa biyya isaa isin dhugaa yaadama qulqulluu paartii badhaadhinaa fi sammuu qulqulluu qabaattan qilleensa kana to'atuu dandeettu saamichi qilleensaa qulqulluun akkuma guutamu godhuu qabdu wanni isin hojjattan ilaalcha seenessa qeenxee fi finxaalii kakuutu ta'uu qaba kana taasisuuf ammoo gahumsa qabaachuu qabdu dubbisuu isinirra jira yoo kana taasittan galma keenya bira ga'uun dhooguun jiru.